Garuu waan akkasii dama baar akka haadha takkatti ilmaan kiyya qofa amaana. Ilmaan kiyya dhiistee karaa biraas hin deddeemin kophaa isaanii dhiistee guutuu madrasaa jirti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota duniyaatu jirtu isin jecha jirra kabajamtoota fi daawwattoota kiyya. Duniyaan eessa baddee eessa dhabamtee jechuun keessanis hin oolamu. Waa'uma haaluma yerootii fi haaluma qilleensaan na dhabamsisee kabajamtoota fi daawwattoota kiyya. Mush isin jibbeetii miti mush viidiyoo isinii gadhiisuu jibbeetii miti. Wallaahi haaluma biyya namaatii kanaan na dhabamsisee hin dhaqqabu ennoo guyyaa dalagaa oola. Videos isinii maruu hin dandeenye dhiyootana dalagaa takka eegaleetiin dalagaa takkattiin jiraa za'a malee hin gala. Waa'ee shabakaatii fi qilleensa kanaas quban qabu. Akkasumatti kabajamtootaa fi daawwattoota kiyya har'a gizeen akkuma tasaa dhufee gizeen shabakaa seenuu obboleettii teenya qaalii Fatiyaatu manaa baatee jettee viidiyoo gadhiisee mana hin jirtu quban qabu. Gizeen asii ka'ee daawwattoota kiyya telefoona itti dawwalus telefoona na jalaan kaastu mana arabaa san ka'isiin jirtu san beekee dhaqee hin fidu. Mana arabaa sanis hin beeku. Gizeen telefoona itti dawwalu telefoonni sii guutaa akka biizii jaa gizee takkaas cufaa jaa dawwaleetiin hin dadhabee kabajamtootaa fi daawwattoota kiyya wallaahi isinilleen warreen du'aa godhuuf jirtanillee warreen mana hin bahinii jettanillee argutti hin jira karaa sirrii jirtanii. Takkanaatiif Fatiyaa maaltu manaas baasee siinja tokkoffaa irratti telefoona na jalaan kaasnee si'eecha kaniin viidiyoo tana madu jiru. Telefoona na jalaan kaasnee maaltu manaas baasee wallaahi isiin arraa manarraa boontun hedduu na gaddisiiste. Ilmaan kee keessaafuu intalti teeta dhalaa arraa dubra nama mana dhiisanii deemanii illee miti. Ijoolleen ta'e dubra. Za'aa takkaafuu ijoollee ala biraa taanii miti. Mee maalumaan mana keetis baaseen siin jaa. Inni yoo fedhe bikka fedhatti haa galu. Inni yoo fedhe jaartii isaatii hojii mana kireesseef yoo fedhe bikka fedhatti haa galu. Maaltu mana keetis baase? Rakkinnummaan mana keetirraa si baase kun maali? Mana duraan illii dura qabda. Illii dura mana kee bultii ta'e uffattee keessa taa'u jirta. Baar jaartii isaa yoo jaalate mana kireesseef yoo fedhe ala haa taa'u bikka biraa. Yoo fedhe kireesseef haa deemu. Ati rakkummaan mana keetirraa si baaste maali? Inni deemsiin jiru ni deemta. Inni yoo deemsiin jee ni deemtaati. Hanquba illiin san dhuftee qaamaan mana kee dhuftu maan eeggatin. Amma dura illiinuu hin dhufne hanqa illiin mana kee dhuftu san maan eeggatin. Maaltu mana keetirraa si baase? Maaliif ilmaan kee dhuftee ilmoo daa'ima san dhuftee deemte? Telefoonaan dawwalteef ilmoon haati bira hin jirre. Telefoonaan dawwalteef fedhiin haadhaa guutamtiifi. Arra rakkinuma maaltu manaa si baase bara? Sirra fuudhe. Duraanis karaa banee fuudhettee dhiirti sobaa fi safaaxaan beektu. Gaafaan taa'ii jeessa kara dhusan taa'u diddee fuudhetteni ati siif hanjamaadha fuudhi jaarsa kiyyaniin fuusatteni arra fuunaan maaltu manaa si baase? Duraan si hojii kadhannee siis kadhannee isaas kadhannee dadhabne. Arra maaltutu manaa si baase? Wanni manaa si baase maaltu jira? Eega inni fuudhe hanquma ilillii mana si fidu eeggachuu qabda malee odoo inni ilillii sitti hin fidin baarii deemnaan jettee deemu qabda. Wanni manaa si baase dubbii namaattis dhageehuu qabdu. Namni garteemi mana keetirraa bahi bultii dhiisii deem ilmaan dhiisii deem siin jiru tokkollee nu kasiyaa deemti hundinuu kijibduudha. Mana kee keessa taa'i bultii ta'e hin diigini islaa'uu sirra fuudhe malee narraa deemsiin jibbeesiin jenne. Duraan karaa banteefi fuudhus akkuma fuudhe sanitti isiita fuudhe san mana kireesseef hojiinaa jiraatu ati rakkinnummaan mana keetirraa si baase maali? Rakkinnummaan mana kee si baase gandaa rabaa si geessu maali? Gandaa rabaa ka duraan dhiise maaltu itti si deebise? Tokkoffaa irratti telefoona maaliif cufatta? Telefoona maaliif cufatta? Viidiyoo martee gadhiiste maaliif telefoona cufatta? Wanni telefoona cufattuuf hogumee qaan si dawwale. Silaan bikkaati jirtu beekee dhufeetiin si barbaada. Maaliif telefoona cufatta? Mi telefoona keetis banadhu bikka jirtu natti himi dhufeetiin si barbaadee mana kee ilmaan kee iddoo si galcha. Yoom ammoo akkanaa bikka hin jiru hin himuu keetu taate nagiyaan ilmaan keetti gale. Ilmoon biyya tanaa keessaafu ilmoon biyya namaa keessa dhalan haadhaan tolti daqiiqaa takkaaf haadha dhabuu hin dandeessu. Dhiiga keeti foon keeti ilmoon biyya tanaa dhiiga akka nama foon firraa muree darbeeti. Saniifuu ilmaan kee dhiisteen deemini ilmaan kee biratti deebi. Wanni siin juufatiyaa tanumaan siidhaaf tokkoffaa baar fuute akkatti fuutee jirta. Duraanis hanqaa michiyoo tanaan na jaalata maarreetti nu sobdee fuutee miti. Akkuma fuute sanitti jaartii ta'e mana kireessii biichitti irraa taa'e wanni sammuu isii jeexuuf maali? Wanni sammuu isii jeexuuf maali?
waan ni jaalatta akka jaalattu ni beeyne ilillii ni jaalatta duraan ni sobu jirta malee ni jaalatta fuutee jaartii teetini hanqa nuti waan feenennee isii arrabsinee niis tumnu cal jetteeti aakhirarra deebitee jaartii godhatte fuute akka fuute sanitti mana kireessii fi tanattis hin dubbatin tunis jaartii teeti sanis jaartii teeti nagi ankaa isaan lachuu mataa addaan qabi maaliif mataa uwwista jaalalti dur haadha Hamza haadha mana kiyyaa hedduu sana hanqarumatti khalaas hanqaruma dhumte jaalalti haa duraanuu waa jaalala gadii sanii ol dhuftee miti akka ummatti fatiyaa ta dura akkasii jaalattee lubbuu ta'e bikka keessuuf dhabdu tana arra akkamitti gocha san qudhitee fi akka isiin manarraa baatu goota deemummaan sanuu eessaa dhufteeyu jechuun qabdu wanni kana yoo isiin asiin baate isiin jala baatee barbaadu qabda arra isiin guyyaa takka ala buluun qabdu za'aa takkaaf ala dhaabbachuun qabdu intala dubraa qabdi haa namni ilmaan afur dhiisee mucaan dheengadda dalartee mucaa daa'ima san dhiisisistee hanqa isiin baatee deemtu akkamitti itti dhiifte tokkoffaa irratti jaalalti teessan san duruu ililliin kalaas jaalalti fatiyaa hojii qabdu san kalaas duruu ililliin fudhatte duruu isiin irraanfatamte taamata kudha maal wajji taa'isan duruu irraanfatamte ilillii maraxattee kalaas jaartiin ta'e ililli isiin ilmaan ni galfadhaa ilmaan isiin itti laffaatee wajjiin itti laffaatan kophaallee itti laffaanee silaa'uu ilmaan biyya ambaa haadhumaatutu itti gubataasi itti rakkataasi akkamitti niin galchaa jetta haadha mana kiyyaa hoottu bikka addaadha hin qabdu duraanis si fuudhinaan jee hayyee waata akkasiin goone fedhii ta'e waan ati barbaadu siif hin guuta mana kee keessaa gadi hin beeyne mana kee keessaa taa'i hoottu jechuun ni qabda malee ilmaan kiyya niin galfadhaa na isumaa si dhufte arra yooti ilmaan kan niin galcheette galchuu sidhiiftiisi ilmaan galchuu sidhiisti ilmaan galchuu namni tokko isii dhiisi nutuu sitti hin dhiif isii dhiisi nutuu magaalaa tana keessa jiraanne ilmaan isiin akkasitti irra laffaatee guddiste galchuu sitti hin dhiif if dhibde malee ilillii teetis jaaladhu jaartii teeti hojii jiraadhu isiis ammoo hin tuqinii barbaadi bikka isiin jirtu baasi mana galchi ilmaan sii keessatti hayi usme warri keeysan dhaqe maashaallah baga dhaqe baga niqaa walitti isin godhan tokkoffaa irratti akka ilillii gammachiistee jirti ilillii gammaddee jirti gammachiiftee illee jirta akka isiin gammaddee fuula sii isiimsa intala dukkanootee kana wanti taatee dhiiruma akkana gammaddee mabruuk warreen duraan arrabsanis baga rabbis gammachiise gaa isiin gammaddeeti taan ammoo gadditeeti ganda arabaa marattee ganda arabaa keessa naa ta'isi wanni kanaatu waan hin fakkaanne bultiitiyyaan nagiyaan oogufadhaa nagiyaan hin jiraadhaa oo kayattu taate nagiyaan isiis barbaadi haadha ilmaanii mana ilmaan sii keessa deebisi nuti waan siin jennu qabnu nuti mush bultii ta'e garteemi bultii ta'e dii ommaa bultii ta'e dii guufillee miti akkati bultii ta'e dii dullee hin feenu tunillee hin jaartite waa'ee bultii ta'etillee wanni nu naqe hin jirtu isaan lachuu beera keeti ganaa fuutee jirta jaartii ta'eeti sunis hanqa hin fuudhin hanqa silaa jaartii ta'een ta'in lolleen illiis waan feeneenne la'innoo tunis jaartii ta'eeti waan jennuun hin qabnu saniifuu isaan lachuutu ija mirgaa ija bitaan laalteetuma tunis jaartii ta'eeti nagiyaa wajjiin mataa adda qabdee wajjiin jiraachuu la'innoo akka ummatti ilmaan sii dhiistee arraan ta'e ilmaan akkanatti itti laffaatee biyya namaa keessatti guddiste kana guyyaa takka ala buluu itti dhiista baar waan akkanaa sirraanee namni hundinuu si jaalata daawwattoonnillee si jaalata sillee ni kabajan nutillee akkasumas si kabanya waan akkanaa sirraanee inni wanni akkanaatuun sirraan eeggamtu ammallee wanni akkanaatuun sirraan eeggamtu barbaadii bikka feetee baasi fatiyaa ani silaa bikka isiin jirtu beekee za'a 24 keessatti hin baasa la'innoo bikka isiin jirtu hin beeku telefoona itti dawwaleetiin guyyaa guutuu telefoona na jalaa kaasuu ditti tamam saniifuu bikka iji isiin jirtu bikka ganda arabaa ka dur isiin dhayitu bikka dur dalayde yoo kabeeytu taate dhaqiitii baasii mana sii keessatti ilmaan sii keessa galchi awwaan takka wanni siin juun qabu warreen ammoo isinis daawwattootaa fi kabajamtoota keenya baar baga fuudhee kaayettan taate garteemi baga fuudhee nuti maa fuudhaas hin jenne maa fuudhaas jechuu hin dandeenyu na inni wanni nu galchu hin jiru isaan lameen jaarsaa jaartiidha
isaan lameen jaarsaa jaartiidha isiinis akkuma ilmaan sii keessa nagaan teessu feena malee akka ilmaan sii keessaa baatee isiin ammoo boodaan fuudhe bultee ogufattee isiin ilmaan sii dhiiftee ala teessu hin barbaannu yoomiyyuu dhalaan isiin dhalaa nuti dhala wanni arree isii qunname nuus ni qunnama akka fatiyaan guyyaa takkaaf ala bultu ilmaan sii irraan feenu ilmaan sii intala dubraan manaa qabdi hanqamnu ijoolleen tun ummaa jettee mana keessaa boo'u jirti hin gamtakka ummaatiin jedhamuu hin dandeenyu jenni ijoolleen tun hangam takka boo'u jirti ijoolleen haadha za'a takkaa fuudhamuu hin dandeessu keessaafuu guddoo dhiisii xixiqqoo dhiisii guddoon if beektu haadha daqiiqaa takkaaf dhabuu hin dandeessu. Saniifuu nagiyaan deemiitii barbaadii galchi maaltu isin naqee warri jettanis nu naqeeti bultiin fatiyaa bultii ta'e wanni irra isii qonname boru nu qonnamti warri maaltu isin naqe jettanii asirraa afaan bantanii baariif gammaddan garteemi warreen baariif gammaddan inshaallah isinis bultiin teessan diigamteeti arkuu teessan warreen bultii namaa haa diigamtuudhaaf gammadu isinis teessan diigamteeti arkuu teessan bultii namaatiif hin gammadina. Bultii namaatiif hin gammadina arra fatiyaan nuti ni jaalannaa nama kabajaa qabuuf malee silaa intala kabajaa hin qabne intala nama hin kabajne taate fatiyaan xiqqishoo takka qishin jennu bagarra fuudheen la'innoo isiin nama kabajaa qabu takkaa jaarsisiittillee nama biraattillee buuteen beektu sanii yenneeti. Takkanaatii kabajamtootaa fi daawwattoota keenya duniyaan maaliif akkana lallabdii maaltu isiin naqee warreen jettan garteemi. Nanaqeeti bultiinsi bultiitiiji akka isiin ilmaan sii dhiissee deemtu hin fadhu keessaafuu warreen dhalaa taatan teessan irraa baati ilaalaa dheengaddi bultii ogutuu jaarsiitii hojii jiraatte arra mana siirraa ilmaan siirraa dhiistee inni jaartii biraatii hojii jiraate tamaam ilmaan sii keessaa gizee isiin baatee deemte isin inni tolaa isin inni tolaa baga fuute baga karaa nu bante warreen jettanii gammaddan garteemi. Bultii namaa hin seeninaa waa'ee bultii namaa hin seeninaa ta'isii qunnamte tun boruu isin qunnamti awwaan takka waa'een isin hin jiru qabu duniyaa maaltu isin hin galche bultii namaa keessaa boyottan jaaladhee seenutti hin jiru anfatiyaa hazaa takkaaf hanqaa hartuun fadhu la'innoo jaalala isaanii kabajaa isaan wal kabajan jaalala isaan wal jaalataniin beekan annama mana isaanii dhaqee mana isaanii beekan nuti nama wajjin teenyee wajjin jiraachuu turre. Nama isaan akka itti wal jaalatan beeku. Fatiyaa akka obboleettii xiyyaatti ilaala baarallee akkasuma. Jaalala isaan dur walii qaban hin beekan. Jaalalti isaan dur walii qaban mush hanga kana keessa badduu miti. Ubrii isaanii yoo wanti taatee jaalalti isaanii hin baddu. Jaalala isaan wal jaalatan hin beekan. Saniif hin dubbadha malee mush jaaladheetii miti. Mush bultii namaa diiguufii miti. Bultii namaa diiguufii miti. Kaniin kana seenoon. Waan keessa jiruu fi waan aarsu jiran. Anfatiyaan za'a takkaaf akka deemtee mana siirraa ala teessuun fadhu. Mush guyyaa 2-3 ilmaan sii dhiistee deemuufii miti. Tamaam. Wanni kan nu lallabsiistu jaalanneetii miti. Miidiyaa kana gubbaadha. Wanni irra isii qunname boruu nu qunnamtii intala dhalaatiidha. Wanni kan nu lallabsiisu jira. Takkanaatii kabajamtootaa fi daawwattoota keenya duniyaan maaliif akkanatti afaan bantillee dhaan jenaa dhiifamaa inshaallah ni galtii ni barbaadna mana sii keessatti arra telefoonoo jalaa kaasuu baattees bikka isiin jirtu deemeetiin hin barbaadee manatti ilmaan sii keessa galchaa warreen ammoo isiin boo'u siitiif gammaddan inshaallah isinis ni milkooytanii inshaallah daawwattootaa fi kabajamtoota keenya isinis du'aa inaa godhaadha walumaanuu deemeetiin barbaadee akka ilmaan sii keessatti deebitu godha. Isiniin jaaladhaa isinitti illee dheereesseetiin jira haasawallee isinii guddadheetiin jira dhiifama narraa ta'an isiniin jaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya.